time naqabsiisu qabda yoon fakkeenya isinii godha yoon anarra kee Abumaas Ustaad Abumaas gooftaa Yesuus Kiristoosin fudhadhe na fudhachiiftan dameen islaama keessa anarra duultuus baay'ee jira gaafa inni achi gad dhufu obboleessa kana warroonni amma kadheen gadda gartee qabsiiftanii fudhachiiftan manuma gartee eenyu farratti jaruma saniitu raajii sobduu kijibduu hattuu saamtu jedhee arrabsuu ture arra dibbee dhufii maa barbaachise fudhatee fadhoofiiti namni qajeelee just for the sake of lubbuu isaatii fi kuni dhaabbachuu qaba arrabsoo nafu qabdi lees peejii tokkorra taanii wal barsiisu oromoodhaa miti gartee sii taateeti islaamarraa garas deemte kunis isaa dhufee gamana deeme joollee waa hin beeyne gamana raayis kanaa waa balleessa Abdusalaam yoo anaa fi ati sirra waan kana bar anis godheera amma kan sitti mee kana bara tokko dirrumarra dhaabbadhee anis ilaa Muhammad akkana Allah akkana jedhee dirreerratti waan sun waan irree fusiime san akkuma marataan san gaafa na eegalu akkasna gooti jeeti namni hanganii fi waa keessa buutti hanga duwwaadhaa inumayya gaafa waa keessa bu'ee fi gahee gaafsan tasgabbaa nama tokkotu feka kaawuntii kaya idarneen si obsina absi nama tokkotu feka kaawuntii maqaa kiyyaan feka kaawuntiin tokko maqaa kiyyaan banameeti feka kaawuntii maqaa kiyyaan banameeti kallattumaan ta'amee maal akka godhamu beektaa baraan ani amanee ganaa waggaa lama sadii booda namni sana amma lubbuun illee hin jiru feka kaawuntii 14 hojii dhaabe gaafa namni sumtu booda hangaarra hunda si screenshot godheetiin faayiliif kaayee jira feka kaawuntiin suni dhugaan meeja barrisaa bara 2015 akka addunyaatti wagga 10 irraa jecha wagga 11 malee wagga 11 gara jalqabaati 15 son namni kun dhugaan meejii banatee suuraa kiyya profaayilii irra kaayyate rafee ka'ee argamaa islaamnitti amanu Muhammadiin arrabsa so namoonni immoo profaayilii irra suuraa kiyya argan hundinuu na barbaadu seenan gaafa nii fi tura booda nama kana wajjin dhufnu niin gaafadhe nama naa mee waan biraasiin hin jiru profaayil feesbuukiin san akkaawuntiin sobaa sun eenyu banee jennaan anaa banee naan jee walitti araaramnee ni fixnee inni illee garaa deeme so waan irratti kana dalageef deeme miti amrii rabbii bakka inni nama dhaabuun beeynu guyyaan isaa ni jahanamaa fi garuu hunda caalaa immoo inni siimu ammaan fakkeenyaaf wandeen kun osuma niif islaama ta'e itti fufee illee ani yoon ifin rakkatee on arganii callisa dhugaa rabbiitiin callisan maaliif hin callisne namni yoo jiraate amantii waa'ee amantiitti himta dura nama lubbuun jiraachisuu qabda yeroo tokko nama beelahee jirutti waa'ee amantii himta pheenxeenis ta'e islaamni namicha dura beela keessa baasanii yeroo itti ejjennoo isaatiin murtiifachuu danda'u waan ga'u qabna. Namni dhibbi torbaa kun odeeffannoo distiidha barbaada waan ta'eef waa'ee distiidha haasaa keessan booda haasaa isin nama barbaada. Waa'ee distiidha barbaada. Sila yeroo jedhe intaas gabboofte amma mooduu addaan kutee Abduseen isa jalqabe atumuru. Koinja achumas kana booda dubbatu jiru sana booda warra keenya oguma amma kumaal jaa abumaal ni beeytaate mataa jiru irratti jawallaananii jaa akkas mataa jiru imaamata malee mammaaksatti walii galuu qabna yoo amma kitaaba amantiitti walii galuu hin qabaanne illee mammaaksisi maatii keenyaa maal jaa yoo mataan hin jiraanne jafna isa wallaantan jalqaba hogguuniifin Abu Mu'aaz yaadu dura Abu Mu'aaz namummaa isaatiitu ana biratti dursa yoo namni kun jiraate waa'ee amantiitti hima yoo namni kun hin jiraanne maaliin itti hima nama jiraachisuuf ammoo nuyi amantiin dirqama goote malee nama gargaaru namoonni hedduun akkas jedhan namni oguu amantii jiraate oguu fi maal ta'e oguu fi rakkate gargaaru kana akka waan amantiin hin ajajneef ittiin nama binneeti yaada amantiin nama gargaaru dirqama goote namni nama gargaarre nama amantiin qabne dhugaa dubbachuuf amantiin keenya hojii mul'achuun irra jiraatu hojiin isaa sun nama yoo dallaalanii bituu baate illee garuu maal ta'u qaba nama akka namummaa isaatitti kabajsiisuutu irra jiraa jeetti namana soo kanaa ol waan biraan dubbadhu garuu immoo hanganii fi wantoonni tasgabbaahutti obsuun gaariidha. Yeroon fi amantii jijjiirratu namni keessumaa osoo fi sooshaal miidiyaa kanarraa xiqqishoo if qusatee jeetii yaada. Yoo if hin qusatu ta'ee sooshaal miidiyaa kanarratti amashii namni kalee amanee guyyaa furdura hogguu ta'ee Kiristoos irratti nama wajjin falmu hogguun harkuun hin qaana waan. Ani yoo xiqqaate wagga 15 dabre gara wagga 14 numaa charchi keessaan jiraahu gara hundaanii osoo hin dhufne dura waggoota hanga yeroo qabuus qaba. Waggaa san keessa yeroo hanga kana keessa ammallee teenyee amantii barannuudha amantiin. Amantii barachaa jiraachaa barataa deemanidha. So kanaaf warri waa'ee amantiidhaa kun hogguuchi dhaqxanis hoggoos dhuftanis xiqqishoo tasgabbaha. Wanni gaariin waanumatti dhaqxan sanuu beeka. Dura xiqqishoo waa baradhaa. So kanuma jechuun barbaada.
Yo carraan Isuma kana jennee abdusee ko isuma kana waa Okay, seera kuma tokko dubbanne dubbatanii. tasgabbaa jenneeni ijoolleedhaan. Uummata walitti hin buusinaa. Angaafani falmiidhaa bu'atimmoon dhufte abdusee si wajjin illee gastii galee naasofne kunoo kennaafaatu sin duukaa jirallee amma xiqqoo ishee. Anaaf Nama karaa irraa galee bara karaa irraan ture. Qe'ee dhaabbadeen ol seene isaniifi. Ennaa amma kan jenne irratti mee Haayidar yaadicha nutti himu sana booda hin xumuraa hin dhiistu bakka waa'ee distii birrii 500 hin guunne hin dhiistu isinis nama 600 wayin distii barreessaan olinaa harki keessan isin hin dhukkubiniiti hin dhiistu distii Haayidar garuu distiin kana ta'e jedhiti meemmaa ajandaa distii keetii. Amma Haayidar kunu distii na jalaa ta'e jeenaa dheeyisini gurbaa kanaan dhageenyi bara nan gaammaarreefu taa'eetiin isin ta'uu ture. Haayidar kun hin jenne waan kana koomentii irraa hin argu. Warra jalarraa jedhanii. Amma nama 700 kana tuffatu. Manni 700 kun waa'ee distii dhaguu barbaada jamaa. Okay. Ajandaan distii taate Abdusalaam mee waan jedhanii. Maal goona namni tokko hattu yeroo jedhan birrii takka $1 yoo hatamtee fi miliyoona ta'e hattuma jedhamame waan kan hattu distiin kan namteef moo hin fudhame distii kan deebisuus numa yoo bira jedhettis irraa fudhu kana yaani waan ajandaa hawaasni keenya waan biraatu rakkate mee haa jedhu yoo hate hin deebi'a yoo kennamee fudhatee ba'a. Abshiroo mee akkasuma jedhame yaalammi maal taatan waa rakkate. Distii immoo maal isaa godhu duriyyuu distii qabooti rakkeen deebisu. Mee jedhaashina soona. Ajandaa distii tole. Nama lamaan nama sadii nama 700 morminaa inni kun sirrii miti nama 700 mormuu hin dandeessan abbaan barbaade dhiifama na godhaate. Tole Haayidar. Uummanni yoo mootummaan uummata hin kabajne ofiifuu ni kufa. Waan isiniin jedhu waan barbaadan barreessaa. Ani reefi haasaa kana akkumaan jalqabeeni wandeen utaalee bahe suuraa koo gaggalabbaxee deebi'e amma waan na gootan akka nama isa dubatte na haasofne naa fidaati hanga barbaade haasoo yookaan deeqaa naa kenna oguunni haasoo muutii kiyya qaba oguunni an haasoo muutii isaa qabaati as fidaa na cinaa taa'ee haa dhageeffattu dhugaa takka takka hin taasa ammas waan haasoo kanaaf yoo namni kudhan ana wajjin ture jecha ani haasawee kanatti yoo dabale yookaan irraa hir'ise ani kijibaadha nama kudhanii olitti ragaa jira. Dubbiin takka kijibatu maal beektaa? Qo'ee dhaabbadhu baaba. Amma inni bahee hafeera. Dhaabbadhu. Inni bahee hafeera. Maa bahe? An dhufee namaa bahe. Si jammar. Laali wanni dhimmi wandee kuni dhufee shahaadaa qabate. Gaafa shahaadaa qabatu guyyaa guutuu boo'aa oole. Namni hundi cinqame. Yoo sodaa qabaate. Takkaahuu yoo amantaan kun siif hin galle laali oolii buliiti gaggaafadhu itti kottu lammaffaa yoo waan si hin galle jiraate hin gaafatta tasgabbaa'e annaa galee jira akkattan waaqa yesuus waaqa jedhee dubbadhuun dhabeetiin jira an shahaadaa barbaade jedhe osoo shahaadaan hin fudhatin dura ani mindaa akkasii nyaachaan ture nama 600 ol wangeela waldaa keessatti tajaajilaan ture jireenyi koo maal ta'a birrii isaan argadhaa aballee akkasii qabaachaan ture yoo islaamummaa sini maallaa kenne dhugaa haasoo fi waldaanii sandaafaa fi waldaan naannoo finfinnee jirtu nama 600 nama waaqeffattu waldaa warra ministirii malee argeen beeku qo'isan dabarra 600 guutu. Ani maafin suba ani waan inni jedhe. Anaaf inni immoo kunoo Haayidaraan isinitti maan jira anaaf wandee waldaa ta'u keessa tajaajilaa turre nama 50 tajaajilaa turre. Yaa'u. Nama hedduus immoo an tajaajileera garuu isaa waliin miti. Nama hedduus waa'ee nama heddummaa tajaajilu osoo hin taane wandee kallattiidhaan wal beeknaa. Wallahi. Amma ituu ani kun jiraatu nan haasaa baay'ee. Dhagai asambilaan haasaa paasterii muudamas hin qabu raajii muudamas hin qabu namni 500 kan jedhu Birme kana dhiisu mooyye maaliif seete gaaf tokkotu dubara dhufee anje imaama ture masjiida akkasiitiin imaama turee jira jarri namatti dhiisu jechuun waa takka haasa'ullee ani isaan sirraa dhaabee nama 500 itti dhiisi jennee namni 500 isaan sirraa dhaabee kuru sadii ta'e ka imaama masjiida 17 ture jeus nu bira ture bar so yani galatoom isa naafaani fute hogguu dhufan waan jaan hogguu pheenxee bira dhufan islaamummaa guutuu addunyaa naaf bulchaa ture jaan okay hogguunii fi ishii isinii bulchaa ture ayyeegaa warra bulchaa turtan san biratti waan turtan sun achuma dhiisa waan haaree amma dhuftan ta'an jaan ani ejennoon biyya akkasii beektaa paastariin tokko yoo gara islaamaa dhaqe islaamni paastarii ture jee haasoo isaarra
yoo xiqqaate nama hundi amantii islaamaa beeku nama waan islaamummaa irra dhaabbattu beeku godhuutu irra fayyada. Amma yoonii fi sheeyini guddaan tokko dhufe kan dhugumaan biyya addunyaa kana gaggeessu ani sheekummaan isaa amma kiristiyaanummaa kiyyaaf maal fayyaddi? Fayyadu nama kana amantii barsiisee gadhaabuudha. So kanaaf isa akkasiisan heydar isa isin bira dhufu qofa miti. Kan bira dhufu immoo kana wal jeenutti hima. Hedduu jira kana jabaadhu. Ishee dabree heydar. Ati akkasitti shahaadaa inni fudhatee namtichi kilmaata kan dubbata mallaqa gaafata. Jecha tokko dubbata mallaqa gaafata. Rakkadhee namni shahaadaa qabsee namni hundi biraa deemee jennaan torbaan tokko ol hoteelaan galcha. Warri hoteelaas kun furiidha ni jiran ni beekan. Bakka nyaataatis hin qopheessee fi bakki jalqaba nyaataatiin ture sun xiqqoosiitti hin turlee mana nyaata biraatitti bira kaa'e. Guyyaa 2 fi 3 4 erga biraa nyaate booda mucoo xiqqoo afaan hin beekne ta'e waggaa 15 16 hin caalle janajjanuu eegale. Osoo janajjanuu daa'ima xiqqoo kutaa 8 barattu yoon sobi kunoo manni nyaataatis namni lafarra barbaadan nama kabajaa nama guddaadha maqaa balleessuu hin danda'u. Dhayxanii dhuftanii gaafachuu dandeessan yoo an jecha kana kajibe mucoo lubbuun jirti waa dubbadhu ani wayaa rabbii ቆይ ከና እንኳን ጨርሰዋለኝ በቻ ቱሬ ሃይደር አቺ ወደ ራጭ ሆነ ፍራታና ቆይ mucaa'uun tillee nama burbuutee Chap godhe asii seetu irraa ni jedhee ijoo waan dandeessan waan anaasaa jiru kan Ustaaz Taayir Galatuu Sayyaa Maammad Amin namni hundi takka takkatti waan ani isin jedhe kan akkanatti irra sii kakkaayan jechuu kiyya ragaan qaba jechuu kiyya sanii fi booda haati mana sinis maraattee namtichi umrii kanaan daa'ima xiqqoo tana maal godhuudhaa deema jettee siitu na fide jettee anaanis wal dhabdee wandee yoo jiraate gastee erga gaafsanii addaan deemnee jechuun sana booda namoonni tokko tokko itti bilbilanii barsiisaa wandee eegasin amantaa islaamummaa qabatte isin faana dhufuu barbaanne gaafii mormuu barbaade isa faana haasa'uu barbaadan garuu ittiin hayyamu ture. Ati akkasumatti osoo deemnuu nuti dubbii yoo isin gaggabaabse firraa dhiiseetiin mana guyyaa 7 tokko booda erga hoteela galchaatiin ture guyyaa 10 fi naannoo Burraayyuudhaatti barumsa wayii eegalamee barnoota seensifne barnoota baratee gale. Gaafa galuu gattaa'ee boo'e maal taatee makiina kiyya keessa taa'ee bu'aa ture yeroo biraa waan ta'e bitee as deebi'u imimmaan boo'e maal taate jenna amma nan qabu malan qabu haadha manan qabu akkamiin ta'a jireenyi koo harkaa bade harkaa jedhe ammas rifadhee malin harkaa bade hangaan mana isaa kireessu jarjaree jechuun mana an meeshaa keessa kaa'adhu yeroo dheeraadhaaf namootu hin beeka meeshaa keessa kaa'adha bakka tokkotti hangaan mana kireessu rakkadhee manuma keessa jiru keessaa baheef wanteedhaaf bakkuma dura ofii kiyyaatti fayyadamu abbaan manaatis kun ni jira namoonni biraas ni jira inni illee kana waakkatu yoo dhuftanii yoo fiddanii gaafattanis mana kanatti meeshaan nuti nama hin binneef hin jiru viidiyoo illee ni jira meeshaa takka takka yeroo firaashii tiraasii hansoolaa birdilibsii habbalama meeshaan nuti hin binneef hin jiru inni boo'ee jennaan mallaqa sana illee kiyyaanii miti kan hin bite hiriyyaa kiyyaatiin bite hiriyyaan keessa ni jira hanga binneen illee ni jira digalee booda mana san kajja sadii kaffaleetiin jira kajja sadiin kaniin kaffale kana mallaqa qarshii 10,000 wayii namni biraa nakkenne jira Ustaaz Ali Jimmaa kan inni reef maqaa yaamu kun Ustaaz inni beekan sheeka guddaadha alima guddaadha qarshii 10,000 natti kananii turan mana kiyya kajja sadii kaffalame jira waan ta'eef kajja sadii kana kaffalame jira keessa taa'een jedheen wandeen alumaan fiigaa dhufeetumaan warra gibbii hunda manni kun irra booda haydarii miti kiyya anaa kireeffatee warra gibbii hunda waliin gahe abbaan gibbiidha dhagee lolee maraate mana kiyya akkamiin irratti kireessitaa yoo keessaan baate mana kiyya naan deebistuu wal lolle jechuudha lakkiin kireessinee fi manuma kiyya keessa jira abadan jedhe haarawaatti mallaqa gaafate namtichaan mallaqa gaafannaan afaan keessa isaanis wal dhabanii anaanis sababa sanii wal lolle sana booda abbaan manaa wandeen maal nan jedhe abbuu mana kanan barbaadu naaf hin taane keessaan bahaa mana biraa argadhe naan jedhe hayya ati nama sin beeytu lafa sin beeytu makiinaa illee qabdu kootu makiinaa meeshaa kiyyattiin si fe'a mana ati barbaaddee argatte san bira nageessin jedheen ati mallaqa si bira jiru natti kenninaan jedhe dura mallaqa mana kireessinis si dabarsa abbaa manaatti kottuuti meeshaa kan kee mana kan kee na mul'isi abadan hin ta'u ammallee ni boo'e boonyaan kuni fi walitti adda bahu wal arrabsa hoggoo jinjiru wal arboomsa arbool godha gaafa dabee immoo fudhate
biyyee wal nyaachisa. Isa kanaafaa silaa dhiisuu dandeenya. Anamma Bari inni geeffanne gaafa wajjin jirtan nama kana gargaartee arroggoo haasooytu isa osoo hin ta'in nama si taajjaba. dura mee geeffadhu giddiin qabaatin dubbii bar dubbii gala dhorkan malee bahan dhorkan jettu Oromoon gaafa mammaaktu dubbiin irra galaan dhorku jira kaa bahan gareefu si obsine si callisine si dhageenye bira amma immoo galaan dhorku jira. No. Mee anaaf carraa kennitu maaloo Ante tara gaggeeffannaatin. Kenna obsi qoygu tokko. Amma hanga baafattu si eegnemi. Amma immoo galti dubbii keetii maal teessite gaafa namni kun gara kee dhufe waan gargaarte arra nama dura taasisuu Abu akkasii miti dhaabbadhu kaashi. Aaniidha kun. Haa ta'u qaanii siif haa ta'u qaanii dura dhaggeeffadhu qaanii ta'u dhiisu tasgabbaa'ee gooftaa koo. Innaa booda gurbaan kuni haala kanaan deemee ani eega kas ta'e eega mana agarte eega mana keessatti ni mul'isu naan jette qulfii mana kiyyaa naaf kenniiti qarshii kan kee an baqa laakkaadhe kana men laakkaadhe baqa usii dhaggeeffadhu. Biliyoonii yekoi anta community godhadhu Haidar ani kan hin jedhe Haidar irraa fakkeenyaaf hagammaatti kan dubbatamaa ture keessaa haasaa koo sheeyaliinii koo hin deebista sheeyaliin birrii kennuufiisaa wandeen dubbate ture atillee kaasteetta mana keessaa namni dhiisee deemuu fi utuutiin dhufin dura dubbatee ture atillee amma kaasteetta manicha keessaa akkati baatee fidha kan inni dubbata akkati baatee fidha kan itti dubbataa jirtu okay naa ta'eera galatoon amma kan jechaa jirru qodaa mana keessaa jirru sana kan itti bibbite gargaaree kan itti bibbite gabaabsidhuma sidhamoo nama biraadha.